dabalata waan jimaat irraa hoggaa sonu keessattuu khaasatan parsantii dhibba keessaa parsantii 99 ijoollee teenya Harargee tana mee qabbanaa waa xiqqoo qabbanaa waa naa isiniin jee qabbanaa waa jimaan Harargee qofa keessa osoo hin tahin jimaan aalama hedduu keessa jira Harargee qofa keessaa miti jimaan jarana laal ummata keenya sodaannaa fi nama nu deeggaruu fi harka nu tumuu fi maashaallah ustaadiyyee keenya nuun ja'uu dhabnaa fi haqa dho'isinaa waa waladdaati jara keenya laal anamma nama kuma takkaa dhibba takkaas jira namni kuma takkaaf dhibba takkaan kun akka na arrabsu eeyyamee fitin jira garuu an dhalata Harargeeti nama jimaan maal akka ta'e beeku garuu namni amma waan jimaatirraa haasa'u keessattuu nama arrabsu kun irra hedduun isaa warra jireenya bareedaa biyya namaa keessa jiraatu jiru warra waan bareedduu nyaatu bakka bareedduu dhugutti jiru haa ta'u nama biyya keessaa sani gaddeebinee jimaan nama keenya maal akka godhu jiraa haalaallu jarana faayidaa jimaa yoo dubbannu taate tokko namni irraa gurguratee maallaqa harkataa malee waan biraa takkanaa himuu hin dandeessa waliin beena maal taatan jimaan nama keenya qaama sirra fixe yeroo sirra fixe gabareen takka tadalagachuudhaa kaate ganama jimaa fudhattee gatteessee sa'a 7 salaata hirribaa kaate jimaa neeran dubbatin na jala hin dubbatin carraa kee jala ibsaa maal taate na jala hin aboon irraa dhorgaamat maal taate sagantaan kiyya nam tokko na jala hin dubbatin hin banatina na jala Jamal adeemsa rakkoon qabu adeemsa elaa deeqaa hiyyattinaa dabar deeqaa hiyyattinaa dabar haraarra siifin kenna qoy siin kenna rakkoon qabu elaa namoonni dhimma kanaan ani namni yoo isin wal mari'anne jettanii dhimma kanarraa inni haraama jettu haraamummaa malee wal mari'anne qophii qaa adaraana dhaggeeffadha bilaalee warri haraama jettan eshi wasabari kaabii warri haraama jettan haraamummaa isaa namni ana waliin mari'attan kottaa ani haraaman jedha kunoot irratti dubbadha namni na duukaa dubbachuu dandeessan kottaa jedha jira warri nanaasoo duukaattani duukaa soo dandeessu ati immoo amma yaada kee amma yaada qofa dhanni nuun irratti haasaa jiru halaalummaa haraamummaa miti anis sanin keessa jiru bara alaalis haraamis hin jenna okke sideen kiyya naa kanne anis amma waan alaalee waan haraamin dubbanne aslan waan jimaan nama godhuun dubbatu jira malee haraamummaa fi halaalummaa maqaa hundoo hineen laal jara keenya waan tokko jira amma Jamaal Khutaabiraati jimaa Harargitti naafee namni naan jedhuu danda'u hin jiru abbaan kiyya halkan kana jimaa baatirii qabatee hattuu irraa eega jimaa keessa deemee waliigallee jimaadhaan jiraate jireenyi keenya jimaadha jechuudha walumaa galatti hin baanaa bara lammaffaa ammoo miidhaa jimaan qabdurraa kanin dubbachuu jiru jimaan nama keenya hatta waan biraa dhiisi abbaa kiyya kaslaa arra dardara gartee fiigu bahu ari'u qabu kana arraan tana manguddoo dulloomtee gartee waa takka ayaa fitatte fakkeessee jira seenaadha akka seenan nuyi mabbalee sorraa barachaa jira kanuma jimaa irraa gurguratu kana kun miidhaa jimaan fidurraayi amma isin laal jimaa kana fakkeenyaaf amma namni hedduun ka waan jimaatirraa mormu ofuma isaatiifuu jimaa waan taate ni hunqama'u yookaan ni hunqama'u ammoo jimaan akkamitti tuutan jimaa akkamiin miidhaa qabeettan jeetama akkanuma falsafaa irraa haasa'u jarana jimaan nama keenya an kutaa biraatirraan dubbadhu akka kutaa Harargeetti akkaan ummata kiyya kanin keessaa dhaladhetti yoo Harargee tana keessa gabbuune dargaggeessa tokko hadhaabbinaan iyya nama guutu tokko nagarru yoo warra magaalaa kajimaan qamaane taate malee sanuu kajimaa zaata kaafsa akkana deeqaa 30 deeqaa 20 afaan kaatee tuma itti maamirkaanee biraa deemu yoo taate malee ganama gartee jimarra gatteessee dargaggeessi halkan jimarraa kaati walaa ibaada walaa salaata waanuma feete waan lubbuun isii feete gartee jimaa saniin goote haya kun miidhaa jimaati moo miidhaa jimaati miti dabalata namni gartee dargaggeessa amma ati Ustaad Ahmad dhiifamallee naa godhi umrii tanteen beeku nama silaa gartee umriin isaatii fi wanni inni himatu yoo akka laaltu waladdaati yoo gabbuutee safara keenya kana keessa akka gabbuutee laalte yoo laaltu gartee umriin isaa 22 23 ijoollee waggaa 35 36 fakkaata kana hunda maaltu nama godhe jimaadha kanaaf jimaa kana ummata keenya alal aqalli warra haraami jedhu kanas dhiisnee warra halaali jedhu kanas dhiisnee ummata keenyaan jimaa kana irraa fagaachuu qabdanii jimaa kana dhiisuu qabdanii jechuun danda'uu qabnaadha wanni jiru jara keenya maa irraa gartee baala warra cirra arrabas dhiisaa nama arrabsanis waa takka waan nama gootan hin jirtan miidiyaadha koomentiin nama arrabstan aboo alii rabbi sodaadhu na jala dubbatin na jala sadii qaba aboo deeqaa xiyyaaraatti irraa deebisi hin fadhu na jala dubbatanii deeqaa xiyyaaraatti irraa deebisi lakki deeqaa xiyyaaraatti kan irratti yeroo meeqa dubbatteetta laa ilaaha Ustaad Ahmad deeqaa xiyyaaraatti irraa deebisi baallaa
نجلة دبتني بربع عن دقيقة أنا ما يون دبت والله دقيقة خلنا كبير. حبيبي أبونا مرة بشينا قاسي في معرونا بسوط هذا كيف فدا مي اللهم صل على محمد مي رسول الله صلوات بوسا لوتي أردفتو رسول ربي صلوات ربي وسلامه مي خني أستاذ أحمد دي سيف بكا عند أبي سمتي مي خني فادو بتني إيجا إنسان كرنا خنو كذي عندي سيف بكا كوي bakka dhaabbat rakkoon qabu daqiiqaa kee tokko itti fufi daqiiqaa tokko qabdaa si qabeeran daqiiqaa tokko qofa itti fufi 50 tokkotti dhaabde نجلة دبتنا جين ايش daqiiqaa tokko itti fufi لا لما تخينيا وانت كأصلي هجار رادوبتن لا وحرام يجتو داف نمني وحرام جو حرام ما سم مالتو حرام سنت جيسا وانجو راسو مربات سادا أما نو تياسرتي وني ألباني ولين الراها سوينو جمانكم ميتانك أبو موهين كابو ميتان تو وني نما ميدو أصلي شرع إسلاما خيستي مالي وكمين سيدا رسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار جنادين سيا خيستي وفي ميدون انتو نما برات اللي ميدون انتو لبوا في ميدون حرام قاموا في ميدون حرام خنا ديس رسولات يا ديس سيا أصل جمانكم ميتانك أبو موهين كابو نما نميدا موهين ميدو دي فما مستشفى ويتين جرا أستاذ أحمد تين دي بيها جرا خلنا نقول ثلاثون الفات ايه الا انا جي فدا ايش علي ندبت حبيبي والله يعني سين كنا منكو منكينا ابشر كما ركو تكون غبو سين دبوچي سن كبر بادت ايش ابشر ركو غبو الا انا جي فدا اني واي حلالوما حراموما اساسين جدانجو نموني دم جمارا وليني ناسو نجتن ولينا سو دنديسو مرغا كيسنيدا اني وانتم بربادو نمني كينيا ulama itti arrabsuun qabu walittiin arrabsuun qabu islaama taane waan kana gochuu sirrii mitiidha kan hin dubbataa jiru amma abbaan dabaree eenyudha warri as keessa jiran kun xumuranii deebinaan namoonni jamaal duukaa dhimma kana nanaasaa jettan obboleessa keenya jamaal waliin haasa'uu hin dandeessu namoonni duukaa haasaa jettan walaakin namoonni as keessa jiran yaada isaanii xumursiisnee deebinee achi booda dubbanna Abu Sabraddin ti dursamo, Gaaddisa ti dursamo, Xalhaa ti dursa kana sadan keessa. Abaazarri eenyu ti dursa? Habibi Ustaz ni adubbatani ayyaa anaatu Ustaz garuu adubbatani. Okay, Galatoomi ulfaadhu. Abu Sabraddinoo dubbadhaa daqiiqaa meeqa siniif kennu? Yoo na dursi rakkoon qabu. Daqiiqaa meeqa siniif kennu? أبشر إن شاء الله أنا حرامي في حلال اسمه منديبو يا دولي قال دقيقة لما ونقع سادسني قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا وبليين يا وبليين آخر هذا والله شران وتسقب نتقرتي ميدارة تانية دبتشو أكن نسيبا وانمني ميديان فولا نبيه خفيري أكني دبتا جرمالي بيقان حيون ديني في دينك دي في دنيا قيسة اللي خنجالو هدوتو نجال جرا أنا وان جو برباد وان علماء تينياهو سلا الرافق كان فتو أرنوتي قوم ديباني وقودو تنا ولت حواسة اللي ديبا في نمت اللي ديبا جرا شيكن كيني خبي قيسة جرين اللي أنا نوم علماء وما فدي هاتو خغند فدي هاتو بك فدي هاتو عالمني بيجي فديتو أمة إسلاماتي أمو عرفهم كابو علوني بك فديتو إني برا شيخ إمام أحمد الدين نبيتني دكتور جيلان نبيتني عالمان قدام بي خيسة جروخنوه فتوى خنا خيستي ورقرتي وان كان سرتي الرابيخو الرقافة نجاني فرد برسن متيحوان قوتني قرو حرامي في حالات قرو تسيني چوخي درسوني غي يا ترى خيني وني دبي او وساجرو وني وان كانه اكا غرتي بالبلغوداجرو دبي دينه في اكا دبي سياسه غوتني قدني في غاجرتني وان فهم ده خيستي مي سوت جاء ربي جادات كشو سوت جاء جلت سوت جاء دي ما سياسه في دينك تكومتي اكا دبي سياسه تين في غينادا سينغالي علماءين اكا علماءتي ولتي دفتي حرامي في حرمسو في حلاليسو سن كيستي جه غرتي برنود إسانتين إسان حكمي خنني وني دبي باللي ساجرو ورق أبي ميديا رتو اللي قدين فيجو خاش شيء تجتكو غرتي جمنا قولي خاتكو جمس قولي خجندا قولي عرب سو تكيسو هؤلاء اللي تكيسو خانة خربكو في داجرو بكا كنا أنا كيستي خدرو أول بهيد بتاجروس نوما رمز أجرتن كنا
خنافو وان دبتم هند قيستي دركا ومتا درين تهينا دا صوت جاء جرخين رب رحمة أقولوا شيخ إن شاء آدم تولا قا أصول بنجرو شيء شيخ أما وترسول بنجرو شيء موسى سوالا أصول بنجرو ما مزبور نجرا شيخ كان حرر جي خيس جرخون إرجود دان ثاني هم قفوت شيخ كنيد إمام محمد الدين دكتور جيلان خوري فتوى أجر أك أورومية اللي أك فيدرالات اللي إسان كنو قرتي إراني خنني موتي إسين اللي جو إرا مرمو فيتني اللي صوت رجع اللي والمرو تاني حواسا إسين جل جرا دوتشتي وادي قرو في وأرب سجرا سلالة أبلوه كان يقول جي خلنا نسيل فيها في جي علماء كيسو جرا يا جرا خين يواهم درت صوت جاءت كشوم خنما نسيل دام تور بدان عالمني خدنداتي متي دبين حكمي دا علماء لك أبدي ما صوت ولا الرجاء يا بليين قي خنما نسيل يشوف بعد والله قرينا ما يدونا ما جايبه ما صوت جاء إن شاء الله كسي صوت جاء ديما عن خنما نسيل جو بعد إرجلا قال إيه قامي نمني وابي هو أنك أكيد خيزان كانك أمي يبتدي وجودنا ما تيندي قالتهم السلام عليكم ورحمة الله قالتهم يا صبري قالتهم جزاك الله خيرا هذا مويت رجرتو أستاذ أحمد غلطهم حبيبي قادسة جرمتي مكانكم يا قادس إسلاما جدا ركومتي إن شاء الله بشرو أولا رتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيني في رحمني في بركان إلهي بكجرتني في أكجرتني هندك السن الرتي هاجرات سنين جتشو بربادا أصدبيوني قريادك يا بيتني هفتي فصنتاني هفني في وندبتو تجروفي هفتي في متي نموني ببيكون دبتني دبرسنيرو هاغلتو مني yaada tokko irratti osoo gadhaabne hedduu takka bareeda jedhee yaada akka kootti osoo akkuma namoonni na dura haasawaatiin turan ariifachuu itti baannee itti jarjaruu baannee waan kana irraa gabaabanne hedduu takka khairii qaba jedhee yaada. Inni biraa immoo keessattuu nama muslimaa taha, keessattuu nama rabbitti amane taha. Akkanatti wal arrabsuun, wal xiqqeessuun, wal tuffachuun, qariinaa waa waliin jechuun kun nurraan barbaachisu. Isinii galee namoonni jala jiru kunniin isinitti hidhata, namoonni jala jiru kunniin isin jala deemuu dandaha, waa isinirraa barata. Kanaafuu namoonni irra kana jirtanii fi namoonni waa beektan jedhanii namoonni isin jala sosocho'u akka arraba keessan eeggattan, koomentii keessanilleen akka eeggattan, keessattuu namni ani muslima ofiin jettan namni muslima naman abaaru, naman arrabsu, naman xiqqeessu, naman tuffatu. Kanaafuu nama hundayyuu ija takkaan laala. Waan akkanaa kana osoo eeggannee adeemsa keenya tolfannee jennee hedduu takka barbaachisaadha jedhee yaada. Waan hedduu argutti turre rabbituyyuu ija nu kenne. Namoonni wallaala jettanii yookiin namni ilaalulleen koomentii nama beekaa kana yookiin nama isa afoo jiru jedhee yaaduu kana yoo dubbiseetiin jedhe miirri biraa itti dhagayamee waa namaan jechuu danda'u mala. Kanaafuu osoo wal eeggachaa adeemsa keenya tolfachaa suuta imallee hedduu takka bareedaadha. Namni ariifataan beeytanii waa keessa bu'ee gaafa jedhe immaa yookiin rabbiin illee wal dhabuun mala ilma namaatiin illee wal dhaba waan ta'eef adeemsa keenya suuta haa deemsifnu. Culamaa'iin hedduun ni jiru waan ta'eef kanaafuu insha Allahu ta'ala akkasitti osoo deemnee hedduu takka bareeda. Wajazaakumullahu khairan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Obboleessa keenya Xalahaan jira? Jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh habibi. Ajandaan jimaa ajanduma mama bayan kagaafa kaanii nuutemi ogumarraa deebi'a. Ogumarraa deebi'a. Dhugaadha. Ayyaana mawlidaa san qabamu innis ka hoggaafa. Yemken.
Maal jettan amma yaada maalirra kannachuu jirtan maalirra kannadhame? Ani waa'ee haraamummaa fi halaalummaa miti ani warroota haraama jedhaniin hordofaa caatiin haraama jedheen dhibbarraa dhibba jala deemani warra isaan sana jalan deema. Yaada warra halaala jedhus nan kabaja. Ani wanti hin barbaadaa jiru speeshaalii warri haraama jedhanis aalimoonni arrabsamuu hin qaban. Xiqqeeffamuu hin qaban. Warri halaala jedhanis xiqqeeffamuu hin qaban. Speeshaalii namoonni Muhammad bayaan hin qabuu dandeessan qaba. Aalimaan sooshaal miidiyaa kanarra laayivii irra bahee wanti inni jedhu sun waan ulfaataa waan akka malee nama sodaachisudha. Kan akka dhuunfaa kotti arrabumti waan jedhamu afuu qabaa. Abbaa barbaanne yaadni ustaas awwal ibsan gaadha gabaabumatti. Namoonni yaada ustaas awwal dhaggeeffatan yaadni isaan ibsan gaadha. Ejjennoon isaanii maal akka ta'e, hawaasaaf maal akka dhaaman, hawaasni maal akka hordofuu qabu, eenyu jala akka deemuu qabu, maal akka ta'uu qabu, waa hunda dubbataniiru. Bakka yaadni sun gaadha dhugaa dubbachuuf. Yaaduma isaan nu goolabnee asirraa bahuu dandeenya. Yoo nuti warra haqa barbaadu ta'e, yoo dhuguma warra haalima jaallatu ta'e jechuu barbaadeeni inshaallah xalaa hatti fufi. Ayyee ulamaa'idha. Ulamaa'iin gandaan jiru, ulamaa'iin gosaan jiru, ulamaa'iin godinaan jiru, ulamaa'iin gosaan jiru. Ka gosti qabdu damiina qofa. Sheekh Muusaas waala warra Harargee caalaa warra kutaa biraatu irraa barachaa jira. Sheekha Harargee qofa osoo hin taane sheekha biyya Itoophiyaa hundaati. Kunis akkasuma. Ani asirratti yaada tokko qabu. Gaafa ulamaa'iin beeytonni Itoophiyaadhaa guutuu walii galanii ulamaa'iin Itoophiyaa jimaan haraama ta'uu murteessan. Anis haraama jee fudhachuu. Gaafa isaan walii galanii halaala ta'uusaa murteessan. Halaala jee fudhatu. Kana achi waan takka waan yaada kanarratti kan nadhuun qabu. Ta ulamaa'idha moo ulamaa'iin ulamaa'idha. Akkuma jirtu kabajamti. Ka haraami jee sirriidha, ka halaali jee sirriidha, sirrii fi sirrii sirriidha. Xalahaan itti fufuudha waan irra jiruun hanga isaa walii galanii. Galatoomi obboleessa keenya xalaa ulfaadhu ela akkami beektaa beebi walii galuu danda'u walii galuu dhabuu danda'u sababiin isaa namni fakkeenyaa fi Sheek Muusaa Suwaalaa caatiin halaalaa jedhan. Sheek Muusaa Suwaalaa qofa miti kan jedhe sana dura namoonni dhaniiru. Kanaafuu isaanuu waliin galle sheekonni warri kaan immoo caatiin haraamaa jedhan. Warrumti kana duraayyuu jechuudha. Kanaaf waliigaluun isaanii dirqama miti. Waliigaluu dhabuunis dirqama miti. Akka waliigalan yookaan akka yaada addaa qaban yaadni isaanii addaa nuti kabajnee jala deemuudha malee. Yaada isaanii sana isaan irratti wal dhabanis kabajnee isaan jala deemuu qofa. Ani akka qotti kan hin barbaadu kabajnee jala deemuu. Akkuma paartiin inni tokko yaada paartii isa tokko ofiisa paartii isaa geggeeffataa yaada sanaa kabajuudhaan wantichi akkuma kana akka kanaatti fudhachuu dandeenya. Ana akka qotti isa kanarra kan hin fedhu. Garuu aalimoonni arrabsamuu hin qabanii, xiqqeeffamuu hin qabanii. Badisaaf yoo ta'e inni nuti sooshaal miidiyaa irratti baanee wal arrabsinuyyuu warroota qabsoo kana keessatti aarsaa guddaa kaffalan arrabsinuyyuu hin hungaa. Aalimoota baanee arrabsuu mitiiti, xiqqeessuu mitiiti. Ani isa kana qofadha. Inni irraa dubbataa jiru akka dhuunfaa qotti jechuudha kanuma galatooma. Ani aalimoota xiqqeessuus hin kabaju. Warra aalimoota xiqqeessuus hin deeggaru. Aalimoota xiqqeeffamullee hin jaaladhu. Aalimoota nama xiqqeessullee jechuudha. Kana yoo waliigaluu dhabuu danda'anii jette waliigalan waan takka irratti waliigaluu baannaan ammoo isaan lachuutu ulamaa'idha. Kunis ulamaa'idha. Kunis waan irra dhaabbatee halaal ijeen qaba. Kunis waan irra dhaabbatee haraam ijeen qaba. Yaada isaan lameen irraa ka xalahaan naaf ta'a jee fudhatee jala deemuu danda'a xalahaan. Isaan lachuu ulamaa'idha. Ka haraam ijee jalaan deema yoo naaftee ka halaal ijee jala deemee jimaa kiyya bitadhee taa'ee qabu. Du'aa godhu. Ani alatti yaada biraan qaba. Galatoom ulfaatu. Ustaaz Abaadarri dabareen kan Abaadarri. Yeroo takka ustaaz namni amma ol seene hundinuu yeroo dubbatee jira bara. Abaadarriin hin dubbanne no ati dubbattee Abaadarriin. Wal ga'ee jira bara yeroo takka amma seenee bira inni. Geenya Abaadarriitiin hin geenye ati argaa hin jirtu hin geenya bibi. Yoon kijibe na
Na sobsiisa. Abaazarriin hin dubbanne. Garuu wallaahi wanni siin jedhu an yoon bu'ellee rakkoon qabu haa dubbatu obboleessi Abaazarriin kiyya. dubbate. Shaa qoy. Laa Dubbata wanni abaazarriin. jedhee yaada amma ustaadni sun eenyu gaa ustaad Jamaal sun kaase osoo deebisaa yoo irratti kannuu hin danda'amu ta'e akka hin kaafne godhuudha laa obboleessi kiyya. Inkenni ta waliin haasotu barbaannan kunoo isa seensisennaa waliin haasotu abaazarriin haa xumuratu yaada isaa rakkoo hin qabu. Yoo waliin haasonattan ani isin haasofsiisuu nan danda'a. Obbolummaatiin kabajaan itti waliin rarrabsii waliin xiqqeessin akka ajaa'ibaatti waliin haasotu teessanii eeggadhu in dhufee nan seensisa haasoo dandeessu waliin rakkoo tokko hin qabu habiibi. Yoo barbaaddeessa yoo barbaadde nama biraa. Inni kun rakkoo miti. Garuu abaazarriin hin dubbanne ustaad abaazarriin dubbatee deebee yaada isaannaan siif kenna. Mana kootti namni wal qixa. Ustaad abaazar. Ustaaz abaazarri. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Itti fufaa daqiiqaa. Jirra alhamdulillah itti fufaa daqiiqaa isinii kenneera. Barakallahu fiikum. Osoo ka ummanni asirra dubbatu kun illee gahee nima gayaa. Waan ummata kanaan alaa waan dubbannu hin qabu. Namoonni asirra haasahan hunduu waan bareedaa haasahanii garuu haa ta'u waan tokko osoon hubanne akka hin guganne martu biyya abbaa qabdi abbatu jira haalatu jira miira keessa galanii akkaataa miiraatiin haasahuun baay'ee tokko natti hin tolu ana waan kana olomaa biyyaa gahee jira olomaan biyyaa ni laalla jedhanii inshallah waan laalanii isaan nuu himanii fudhachuudha ka caatiin dararaa qabdi jettullee dararama keetiin taa'i dhiisi ka caatiin dararaan qabdu jettullee dararaan qabdu akkasuma fudhu garuu waan olomaa'iin nuun jedhan ni fudhanna akka biyyaatittillee biyyi olomaa qabdi olomaani wal gahee waan kana inshaallahu nuun gahuu danda'ani hagasitti wal arrabsuu dhiifnee namni tokko yoo dogongore olomaa xiqqeessuu dhiifnee olomaa awwaa jechuu dhiifnee osoo of adamnee teenne jedha Sheekh Jamaal jala jiranii ol deebisaanii ana asumarratti waan jedhu hin qabu asumarra isin irraa dhaaba Sheekh Jamaaliin ol deebisaa barakallahu fiikum. Hayyee. Irra jirtan Ustaaz Ahmed. Sagaleen keessan hin jiru. Sagaleen kee hin jiru Ahmed. Sagalee hafuura qabeenaa fakkaate. Ibsa assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Obboleewwan waan obboleewwan waan